Hi guys, shamaa harka fuunee fayyaa keessanii naguma ani nagaadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ashamaa akkam jirtu warra amantaa bira nagaa keessanii irra deebi'ee nagaan isin gaafadha baga nagaa taatanii ani nagaadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mana kanaaf haaraa warri taatan like, share, complete gochuun na jajjabeessaa. Maatii warri hin taane maatii naaf ta'an dhaamsa kiyya notification all kan jetturra yoo kaawwattan yeroo hundaa na hordofuu hin dandeessu isiniin jedha. Arra qabadhee waan isiniif dhiyaadhe jechuudha. Mudannoo fi muuxannoo mana namaa yookiis gola hormaa keessatti narratti ta'e yookiis na qaqqabee jechuudha. Egaa mana namaa keessaa waa baay'eetu jira. Waan kana jennee baasnee dubbannu yookiis kan inni dhuffannu baay'eetu jira mitire. Kan inni dhuffachaa kan inni himachaa jiraannutu jira jechuudha. So yeroo tokko jechuudha bara 2015 yeroodhuma gara jalqabaa jechuudha imala koo gara Saawudii taasiseetan ture jechuudha. Kuni mudannoo jireenya koo mudatee irraa xiqqoo ishee waa barattu jedheeti. Kun ijoollee hamma mana madaamii keessa jiran cufa ilaallata jechuudha. Warra ganaa biyyaa bahan osoo hin taane warra hamma mana madaamii keessa jiran ilaallata jechuudha. Maaltu ture yeroo sanatti? Yaa'oo yeroo sana gaafa yaadadhu miirri gaafa sanaa guyyaa har'aa baay'ee natti dhaga'amallee na dhukkuballee garuu waan hundumaafuu guyyaan sun darbee nama har'aa ta'e tan jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni har'aan nagee boriifis abdiin jira. Inni yeroo sana na dabarse har'as na dabarsa. Utuu hamaan kan kanarraa ga'u natti dhufeeyyuu akka inni na dabarsu abdii guutuun qabaa jechuudha. Innis maalidha isiniin jechuun barbaada. Egaa deemee 2015 akka Itoophiyaa isiniin jedheetan jira. Akka biyya Awurooppaatti ji'a meeqaffaa akka ta'e doonoo dagadheetan jira. Ji'a salgaffaadha natti fakkaata akka Awurooppaa kanaatti ji'a salgaffaa isaaniiti. Bara 2023 dha natti fakkaata yeroos yaa'ee akkas bara 2023 ji'a salgaffaa isaati jechuudha. Yoon dagachuu baadhe akkas natti fakkaata. Imala koo gara Saawudii ergan taasisee akkuma nama tokko jedheen jijjiiramee gala qe'ee koo yookiis mana koo yookiis dhala kootti jedheetii ka'ee jechuudha. Namni dhala qabdanillee hin beektu jechuudha. Warri dhala hin qabnes warri ganaa heerumuuf bultii keessa jirtanis waaqayyo bultiin isinaa qaqqabsiisu yaada keessan wanta hundumaa isiniif gootuun isiniin jedha. Egaa keessumatti isin warri tidaaritti hin gallee wayii dhalaa yookiis wayii manaa maal akka ta'e hanga kanatti gadi bakeessitanii hin beektan jechuudha. Ganaa isiniif haaraadha waan hundumtuu haaraadha isiniin jechuu barbaadeetti. Garuu nuti irratti daarii keessa jiru warri daa'ima qabu hunduma chaalenjii jireenyaayyuu argineerra. Gaarummaa isaas, hammina isaas, miidhaa isaas, faayidaa isaas, bu'aa isaas arginee waan jirruufi wanti hundumtuu nuuf haaraa hin ta'uu jechuu barbaadeetti. Maaliif akka yeroo jalqabaa sana miti chaalenjii hundumaa keessa gallee argineetu baanee jechuudha. So kanaafi hin beektu gaa jireenya ofii kaleessa dheengaddaa jireenya abbaa haadha kee irraa adda baatee akka nama tokko mana tokko qabattee jireenya kee jijjiiruuf immoo waaqayyo bultii siif kennee bultii kee erga qabattee dhala waaqayyo siif kennee dhala erga godhattee jireenya kee jijjiiruuf gara himala kee gara biraatti taasistu akka kaleessa dheengaddaa yaadde karoorfatte siif ta'uu dhiisuu danda'a. Kana hundumaa keessatti Rabbi obsa siif kennee gara bal'ummaa siif kennee yaada kee siif qajeelchee kaayyoof maaliif akka manaaf baate yoo dhaabbatte ofii yaadne kan si gufachiisu kan karaarraa si dabsu yookiis kan kaayyooti ganama manaaf baate karaatti hambisu yaada baay'eetu jira jechuudha. Yaadni akka seexanni yookiis biyyi lafaa yookiis yaada keerraa wanti dhufee si fashaleessu baay'eetu jira. Yookiis akka yaadde taate sana hin milkooftaa yookiis hin milkooftuu kana lamman keessaa tokkodha. Jiruu mana namaa yookiis waa gaarii siquun namaa yookiis waa namaa siquun namaa kana lamman keessaa tokkodha. Isinii galee Rabbi yoo fayyaa nuuf kennee dalagannee jijjiiramnee ofii koos jijjiire dhala koos jijjiire maatii koos mana koos jireenya koo jijjiira jenneetii jechuudha gaafa baanu. Garuu dubbiin akka nu yaadne karoorfanne sana miti. So maaltu ture maaltu na mudatee amma nannaqee jechuudha yeroo sanaa lammii Filiippiinii tokkoo fi Ugaandaa tokko Itoophiyaa nanaa jechuudha. Isinii galee nuuni nama sadiidha jechuudha. Filiippiinii tokko Ugaandaa Itoophiyaa isinii galee
sana keessatti xiqqoo ishee afaan duratti ollaa Itoophiyaa kana naannoo Sudaan irra jiraachaa waan tureef hara bifti xiqqoo ishee akka sana yoo ta'u baate garaagarummaa qaba garuu hanga sanatti haaraan ittiin ta'u oliif galla jechuudha. So aniitiin hojii bizineesii bukkeetti qabdi bizineesii yeroon isiniin jedhu chokoliitii raabsaa chokoliitii wayii qabdi jechuudha. Mana keessa kan hojjettu nyaata hojjechaa Filiippiinii sana chokoliitii sana akka saayitii hojjetti yeroo bizineesii reef bantii hanga kanatti gabaan arganne. Akka kanaan xiqqoo ishee hanaafillee manni haaraadha jedhee deemtee natti argisiste ji'a tokko akkas gaafa man jalqaba dhufee ulfa isheen beekaa garaatti baatti yeroos garuu hin deenye jechuudha. Orra sana gaafan ilaaluu sin maal hojjettu gaafan jedhu ani kanan hojjedha jette isheen sun ani kanan hojjedhan isheen tokko mana qulqulleessa manni fooqii ja'affaarra galu fooqii ja'affaa kanarraa liiftiin hin jiru ba'aa kana ol guuruu gadi guuruu jechuudha. Liiftii ja'arraa kanarraa ol guuruu gadi guuruun hanga inni tulfaatu warra kana hojjetee beekutu beeka xiqqoo ishee malee akka kanatti gaafa naasa'u siniif galuu dhiisuu danda'a. Isinii galee chokoliitii isaan amma chokoliitii jedhanii baay'eetti gammadanii nyaatan gaafa isheen kiiloo 50 kiiloo 100 kiiloo 30 dhuftu jechuudha. Akkas gaafa kaartooniidhaan ol fuutanii akkana jedhee isinitti himuu hin danda'u bakka hanga ulfaatina isaatii jechuudha. So hanga ji'a 3 nan hojjedha egaa ijoollee faana hojii adda isiniif hin qoonne walumaa wajjin hojjedha walirkaa fuudhaa hojjedhaan hin jette. So achi booddee akkamittiin ani gaafan dhufe biiroo koorraa mana qulqulleessuu wayyaa mokoo miicuu akkas yoo nyaata hojjedhu siin jette moo darbitee bukkeetti gargaarta malee naan jette gaaruma biiroo gaafadheetan ture akkam jedheeti akkasiidha maleessaa xabbaaqummaadhaan hin dhannee naan jetteetti yeroo masana xabbaqa yookiis nyaata hojjechuudhaan jechuudha. Achi booddee ishika jedheetan yeroo sana gaa deemnee mamilkoomnee hojjennee majijjiiramna waan fedhe yoo ta'u jenneeti sammuu keenya amansiisnee kan kaane jechuudha. Dubbiin garuu akka nuyi yaadne sana nuuf hin taane bitaa ta'e argame waan ati kaleessa argitee hin beekne chaalenjiiti kaleessa argitee hin beekne jechi kaleessa argitee hin beekne waan ati kaleessa baattee hin beeknetu sirra gahaa jechuudha. So achi booddee bakka nan dadhabee ol guuruu gadi guuruu kana nan dadhabee kaleen na dhukkube. So achi booddee gaafa kaleen na dhukkube mana qorichaa nageessii kaleen na dhukkubeen jedheen maal hojjettee kaleen si dhukkubee ijoollee faana hojjechaa jirtu waan ta'eef ol gargaartanii hojjechaa jirtu jettee guyyaa tokko mana qorichaa nageessitee qoricha naa fuutee nan galee manatti isayyuu hangam yoo xiqqaate ji'a takka ta'e irratti deddeebi'ee gaggaafadhe mana qorichaa nageessitee qoricha naa fuudhuun ishee jechuudha gaa. Hin beektu manaadolii ati akkasii jedhanii sababa nutti funaanu malee namni rakkina keessi hubatu muraasa jechuudha. So achi booddee waaqayyoof galatu gaa sanarraa fayyee ishee Filiippiiniin sun nangalaa jettee kaate. Isheen yeroo naqirreef ji'aan hojjedhe naan jette. Ji'a ja'aan hojjedhe ani hojii kana nan dadhabee nangalaa jetteennaan ani hin beeku akka olii galtee keessanii simtu beeka waan ta'eef madaamii makee gaafadhuun jedheen. Abadan nu mangala yoo isheen tikkeetti naa muruu dhiste yoon birrii kun tikkeetti muradhe tangalaa jette. Ishii jedhan hollolanii walitti bu'anii na galchite malee abadan hojii kee himanii hojjedhu na qollatti ta'e maal ol guuruu gadi guuruu kanaaf fooqiin sillimii yookiis liiftii hin qabu sillimii kanarra ol bahuu gadi buhuudha. Qaniitti dhugaadha yoo gadi hin deebine ol hin deebine 20 gadi deebine 20 ol hin deebine yoo ta'e hin deebine jechuudha. Maal hojjetti hin raabsiti isheen diviidarii kun hin dhufaniitu fuudhanii raabsanii suuqii irra kakka'anii suuqii qabdi bakka irraa gurguru. Kanarraan kan darbe immoo mana taa'anii kan xalabatan jiru hin ajajatu dhufanii fudhatu. Nuun kanaaf isheen mana teessee kompiitaraan hojjettee waraqata baastee nutti laatte sanarraa hojjettu garuu kan ol guuree gadi guuru eenyu hojjetaa yookiis shakaalaa warra jedhamu sanaadha jechuudha gaa. Akkasittiin maaltu ta'ee hin galtee jechuudha mucayyoon. Gaafa mucayyoon galuuf tikkeetti naa murtee haftee malee abadan tikkeetti siin muru maatii qabdi isheenillee daa'ima qabdi akkuma koo biyyaa abadan kana hojjetin tikkeetti siif kunnaanuun harmee koo jedhanii waamanii jechuudha. So achi booddee tikkeetti kutanii harmee ishee